nagaan dhuftan ana dhufu. Ugam basalam matachu. Our Excellencies, kabajam to Chaltusani, kabajamo Mayor of Diridawa, Kadir Johar, kabajamo Ibrahim Usman from the Kilil, Somali Kilil, kabajamo Brother Faji, so many of you that I will not be able to mention, but welcome everyone. I begin by saying thank you to all of you who made this event possible. First, my heartfelt thanks to the Oromia Regional State President Office, the Culture and Tourism Bureau, especially to Kabajamo Jamila and Kabajamo Darara, for your guidance and moral support. Your persistent encouragement and reminders have energized the Foundation Launch team to work hard and push to where we are now. We truly believe that with your blessings, we can grow going forward. So, on behalf of the Ali Birraa Foundation team, please accept our gratitude. I am grateful to the Oromia Investment Bureau head, Kabajamo Ahmad Idris, who have invited the first Ali Birraa Foundation pledgers and helped us open the door. To our donors from the country's vibrant business community, may God bless you for your generosity. I would be thrilled to meet you in person, all of you, and give you my personal thanks. To Ali Birraa's colleagues in the music and art industry, thank you for not forgetting your father. The Ali Birraa Foundation Lounge Committee members who work day and night without expecting anything in return deserve also to be commended. Thank you. By the way, please keep your energy because this is only the beginning. Our work just will start and we need you. I need you. It is my obligation as a mother to give my recognition to Ali's God-given son, Yedata Junaidi, who also surprised me just flying this morning, who have given all what he can to make this a reality. Yedata gave us one floor of his building to use as the Ali Birraa Foundation headquarters for free. He furnished it with furnitures, office furnitures, because we had nothing. He gave us the push to start, and I thank him so much for that. Furthermore, not only he did donate financially, but also rallied his business colleagues to help. He is truly a role model to this generation who unconditionally shares what is in his plate for the sake
of charity. I believe that there are so many of you out there who want to do the same. The door is wide open for help. Not only to us, but to all people or NGOs who are helping or seeking your help. Let me start now. I am so proud standing before you as Ali Birra's wife. It is almost 2 years now since Ali left us, but it does not feel like it. His spirit still feels so alive. Your coming to this event today is a great testament of your enduring love and respect for your Adiro. Please know that I am forever grateful. It has been Ali's dream to launch the foundation when he was alive, but his failing health did not allow him to fulfill that wish. As his wife, I promised him in his deathbed that I would do whatever it takes to work on his unfulfilled wish. And that is why we are here today. Ali used to tell me that life is temporary. And what matters is what we do when we are alive, to be well remembered when we go. Having said this, Ali Birra Foundation has embarked on a wide range of mission to work on. The focus would be on education, art and culture initiatives, health and well-beings, and humanitarian services. We can build and sustain his towering legacy. We all know that Ali Birra's legacy is beyond politics and borders. Ali left us behind invaluable wisdoms that continues to reverberate among us. The messages that he tried hard to convey to his people left no stone unturned. He covered most of the pillars of life for over 60 years of his living career. He screamed to the top of his lungs for love, unity, education, peace, freedom, humanity, and more. He did not make money, or he did not get rich out of this. But certainly he left a rich legacy or heritage for his country that no money can buy, no amount of money can buy. Now it is our goal to work in collaboration with other nonprofit organizations in the country, reach out for support not only nationwide but globally. For this to succeed, I rely on our collective effort of persistence and dedication to make it a reality, not only for ourselves, but for the coming generations. We will be stronger when we work together. You walin hujjenne ni chimna wal mali huma hinkabno. Ulfada Galatoomaa. Yeroon yerootti Asxaa Faawundeeshinii Alii Birraa bakka bu'u yerootti saaqnudha. Hundumtuu wal faana asxaa kana nuuf saaqxu kabaja guddaa faana warreen mana keessa jirru immoo harka rukutuudhaan awwan ililchuudhaan asxaan kun maal fakkaata aaddee nu dursitanii nu saaqxu jechuudha. Waluma faana hundumtuu.
ergamni dhaabbatichitti hundaa'ee fayyummaa hawaasaa fooyyessuu, guddisuu, barnoota babal'isuu, doofummaa fi wallaalummaa hir'isuu, weellistootaaf artistoota dargaggeeyyii gahoomsuu fi aangessuun rakkoolee hedduu jiran furuun dubbii ijoo Faawundeeshinii Alii Birraati. Asxaan keenya kana fakkaata. Kabajamoo Aadde Ilillii Maarqos Haboo Ilillii, kabajamoo Obbo Johar Kadir Johar kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa, kabajamoo Obbo Ibrahim Usmaan itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee, kabajamtoota ministeera deetota, kabajamoo Obbo Junaidi Saadoo pirezidaantii durii harka isaaniitii adeeroon beekomtii olaanaa fudhatan, kabajamtoota maatii adeeroo Alii Birraa, kabajamtoota artistoota, kabajamtoota abbootii gadaa, akkasumas guyyaa kana waamicha kana kabajanii asitti argamtan hundinuu baga nagayaan dhuftan, baga guyyaa kana geenya jechuun barbaada. Adeeroon Alii Birraan namoonni hedduun waa'ee isaa haasawanii waa'ee namummaa isaa, waa'ee hojii isaa, dhaloota har'a jirru kana qofa osoo hin taane dhaloonni hegereetiis akka dubbachuu danda'amu rakkoo shakkii tokko illee hin qabnu. Sababni isaa jenereeshiniin xixiqqoon ijoolleen boodarraa dhufaniis dhalataa saba Oromootiis tahan saba Oromootiin ala warri jiraniis warri afaan kana dubbachuu danda'an, warri dubbachuu hin dandeenyees, warri qixaan jechaa fi ergaa isaa hin hubannees adeeroon abbaa jaalalaa, qabsaawaa, sabboonaa keessattuu saba isaatiif bara rakkoo, bara cinqii, bara reediyoon ni caba yoo afaan Oromootiin itti dubbatame jaamu san keessatti Oromoon akka bakka kana gahu fuulduratti arguudhaan sabni Oromoodhaa bilisummaan jalqabaa akkuma jeneraal Taaddasee Birruun kaasan sanitti bilisummaan jalqabaa barnoota haa barannu, barnoota barachuuf ofirraa haa jalqabnu, hegeree boruutiif dhagaa bu'uuraa kaayan. Dhagaa bu'uuraa sanirra dhaabbanneeti nutis dhaloonni har'aa kun har'aas geenye. Kabajaa Dooktar Alii Birraan adeeroon artistii qofa jennee fudhachuudhaaf hedduu rakkadhaa yeroo tokko tokko. Wanni isaan silaa akka mata duree kaasanii irratti sirbin hin jiru. Waa'ee tokkummaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee biyyaa, waa'ee sabboonummaadhaa, waa'ee sabni tokko akkamitti waliin dhaabbachuu akka danda'u fi tarkaanfachuu akkamitti akka danda'u. Bilisummaan dhugaa immoo kana keessatti karaan kana jaanii warraa keeka kannan qabsaawaadhas. Adeeroo Alii Birraan Rabbi rahmata haa godhuu fi akkuma reefuu Haboo Ililliin kaasteetti namoonni nuti har'aas jirru kun, namoonni jiruudhaan jiraachaa jirru kun hojii manaarraa fudhanna jeetiin amana. Anis boru karaan kiyya sanumaa dabruun kiyya nafu waan immoo dhaloonni ittiin na yaadatu maal hojjedhee dabruun irra jiraata. Wanni narraa sidhiisee deemu kun ka saba adda baasu, ka lammii gargar fageessu, kammoo saba duubatti deebisu moo fira namaa heddummeessuu jennee akka laallu, akka barru nu taasisa. Oromoon bara rakkoo san keessatti sabni biraa fira godhachuudhaaf yaaliin godhame kun hedduu nama mul'ata fagoo qabu jennee fudhachuudha dandeenya. Kanaaf har'a namoonni ergaa kana dhageessanii bira dhaabbanna jettanii karaa adda addaatiin guyyaan har'aa kun akka dhugoomuuf tattaaffii godhaa turtan hundinuu keessattuu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa akkasumas immoo miseensota boordii Faawundeeshinii Alii Birraadhaa kanaa olitti barnoota guddaa irraa fudhanna jeetiin amana. Adeeroo Alii Birraan jireenyaan hanga jiranitti ilmoo gudeeda isaaniitirraa hin arkanne. Garuu ilmoo qoftiin qabaachuun yookaan dhaluu qoftiin gahaa kan taane dalagaa gaariin dalagatan sanyii facaafatan ni muratan
wanni isaan gaariin dachii sanarratti ilma namaatiif dalagaa bahan hundinuu arra ilma arkatanii ilmi kun haadha manaa haadha isaan cinaa akka dhaabbatuuf wanni hundinuu keessattuu karaa faayinaansiitiin rakkoon tokko akka hin mudanne taasisaa ture. Obboleessa kiyya Juneedii yaadataa Juneediitiif galatoomaa ulfaadhaa isinis firiin teessan dhaloonni itti aantu haa hammatanii jaa galatoomaa isinin jechuun barbaada.